Warroonni dirreen gaddan kaffalle maqaa keessa waamaa qixxee isinitti mana caqasaa amma. Adaanicha bebee niitii rabbi jibbe. Jira. Qarshii 50. Ayyaa man kaffala. Shimallis Abdiisaa jaarticha rakkisaa qarshii 450. Maal ji'a tokko malee yoomiin kaffaluu dhiise? 50 adabbii iddirii ji'a tokkooti. Dhibbi immoo gatii maqaa kee Shimallis irraa gara Cunnuuraatti jijjiirteef. Yoo maqaa koo gayyere immoo maal isin gasheere? Taa'ee danda'a nanticha dhamaa 650. Maal nasaantu moo 650 maalire? 300 qixaaxii iddirii ji'a lamaati. 350 immoo cilfaa iddirii gadda ergifattee manatti hambifatte. Cilfaa isheen gadda fuudhe immoo ni raanfanne mucaa koo dingata jetti beetii buuse. Alamuu simee qixaaxiin kee hin cime. Meeqatti tilmaamame? Maaloo natti hime? Osoo lakkaa'u yeroo natti dhume borna gaafadhume. Biraanuu Naggaa jaarticha baqbaaqaa kan kee 600 waagaan. 600 ለምንድን ነው? እኔ አንድ ቀን ቀርቼ አላውቅም። ለምንድን ነው የምከፍሉ? ከየት አባቴ አምጥቼ ነው የምከፍሉ ያለ ጥፋት? ምን አጥፍቼ ነው? ማለት ብራንው እኔ ምንም ነገር አልገባኝም። ምን አጥፍቼ ነው ቆይ የምከፍሉ? በአማርኛ መናገር እንችላለን ግን በአማርኛ በመናገርህ ቅጣት ይጨምራል። መጀመሪያ ላይ 600 ነበር። አሁን ደግሞ በመከራከርና አማርኛ ቋንቋ በመናገርህ 600 ወደ 6000 ተቀይሯል። ለምንድን ነው የምከፍሉ? ከየት 6000 አትከፍልም? በቃ 6000 አትከፍልም ማለት ትከፍላለህ እንጂ አሳያለሁ አልኩ። ትከፍላለህ እንጂ በድጋሚ አማርኛ ቋንቋ በመናገርህ 6000 የነበረው ወደ 16000 ተቀይሯል። ቅጣት ነው በቃ አይቀይርም። ትከፍላለህ በቃ። እሺ እከፍላለሁ በቃ። አረ ቢስሚላህ አሁንም ዳግም አማርኛ ቋንቋ ታወራለህ እንደ አንተ አታፍርም? 20,000 ሆኗል በቃ ወደ 20,000 ተቀይሯል። ትከፍላለህ አሳያለሁ ደግሞ አልከፍልም። ማኒ ማልታት ያከተገድቴ ቴሳ ኢዝሜ seenaa keessatti wanta ta'a jedhamee yaadamne tokkotu nurratti ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Maaltu ta'e garuu? Ani mee yookiin Roonaaldoo yookiin Neeymaartu wanticha fudhatanii yaadeen ture. Ani waa'ee uummata keenya warra buqqa'ee karaa irratti ba'ee warra waan nyaatu waan uffatu lafa buluu dhabe sanaaf gaddaa jirtan si'ati faranjii warra sin beekneef akkas taataati. Ati isaan hin beektu isaan sin beekan isaanii maal fayyadamas teessee ati akkas ta'uuf hin kee. Ati soo maal teessee ba'oo malee maal gooteef maal gargaarteef isaaniif ati sitti yaadi.